Ati maali? Seenaa gabaabduu sanarraa waan guddaa waan barattaniif hanga xumuraatti akka dhageeffattan isin affeeree jira. Leenseen intala xiqqoo waa hundaafuu aartuudha. Jireenya isii waliigalaa irratti ilaalcha gadhee qabdi. Yeroo tokko jireenyi lafa kanaa hedduu itti ulfaatee akka humna isheetii ol ta'e yeroo itti dhagahametti rakkoo isiitiif furmaata barbaaduuf maal gochuu akka qabdu abbaa ishee gaafatte. Rakkoo tokko yoo furtu kan biroo osoo xinnoollee hin turin akka dhufuu fi jijjiiramuudhaaf abdii tokkollee akka hin qabne dabaltee itti himte. Abbaan ishee xinnoo jajjabeessee fakkeenya gaariidhaan gorsuu waan barbaadeef akka isheen kaarotii hanqaaquu fi buna bishaan danfaa garaagaraa keessatti neetu ajaje. Erga hundi isaatuu bishaan danfaa keessatti sirriitti danfifamanii booda kaarotii fi hanqaaquu bishaan keessaa baasee isaanii garaagaraa irra kaahee buna immoo meeshaa biraatti buusee sirreessee isii afoo kaa'e. Sana booda kan duraa irraa jijjiiramni jiru maaltu sitti mul'ata jedhee gaafate. Isheenis garaagarummaan tokkollee akka hin jirretti himte. Lakki dogongortee jirta. Amma immoo mee harkaan tuttuqee ilaaliitii naaf deebisi jedheen. Isheenis irra deddeebitee hunda isaatuu harkaan tuttuqxee yoo ilaaltes dhaamsa abbaan isheef dabarsuu barbaade beekuu hin dandeenye. Abbaan ishees kaarotiin osoo hin bilcheessin dura akka malee jabaataa fi cimaa ture. Amma immoo lallaafaa humna tokkollee hin qabne ta'e. Hanqaaquun immoo jalqaba hedduu laafaa fi dhangala'aa haala salphaadhaan cabuu danda'u ture. Amma garuu sirriitti jabaateera. Garuu lamaan isaaniituu ofii isaaniitii jijjiiraman malee jijjiiramni bishaanicha irratti fidan hin jiru. Bunni immoo halluu bishaanichaa jijjiiruu qofa osoo hin taane urgaahee foolii bishaanichaas jijjiiruu danda'eera jedheen. Leenseenis wanti abbaan jechuu barbaade waan hin galiniif maal jechuudha abbaa naaf hin galle jettee deebitee gaafatte. Abbaanis akkana jedhee deebiseef. Hundi isaaniituu meeshaa wal fakkaatu keessa kaa'amanii rakkina wal fakkaatuuf saaxilaman haa ta'uutii garuu sadeen isaaniituu deebiin rakkina wal fakkaatuuf deebisan garagara. Inni tokko ni laamsha'e, inni tokko immoo ni jabaate, inni kun immoo haala hunda jijjiiree foolii nama hawwatu kan araada nama qabsiisu uume. Dhaamsi waliigalaa seenichaa. Namni hunduu jiruu isaa keessatti rakkoo jajjabduu hedduuf saaxilama. Rakkoo hin argine taanaan hojjetaa hin jirtu jechuudha. Galma gahiinsa mul'ata keenyaa keessatti kan garaagarummaa fidu rakkoo malee hojjechuu osoo hin taane deebii fi furmaata nuti rakkoo saniif kenninuun murtaa'a. Isuma tokko laaffisutu isa kaan jabeessa. Murteessaan humna keessa keenyaa jiru malee rakkoo alaa nu mudatu miti. Kanaafuu ati maali? Kaarotii hanqaaquu moo buna?